Ammayyuu magaalaa keessa dhaabbattanii bakkee akkasii eessadha jettanii nama gaafattu. Fakkeenyaaf Boolee Eerpoortiin eessa jettanii nama gaafattu. Kanaafuu Google Maapsii fayyadamnee akkamittiin bakkeewwan barbaadne hundumaa beekuu akka dandeenyu barnoota keenya guyyaa har'aa ni ta'a. Barnoota keenya guyyaa har'aa kana keessatti addatti kan nuti waliin ilaallu iddoo barbaadne tokko bakka isaa beekuudhaaf yeroo fi fageenya isaa kiiloomeetira meeqa akka ta'e, saayitii meeqa akka ta'e beekuuf dandeenya. Daandii gabaabaa ta'e illee kan fudhachuu dandeenyudha. Akkuma kana bakka kana iddoo isaa namaaf qooduu yookiin ofii keenya nama beeksisuu yoo barbaanne akkamittiin akka fayyadamuu dandeenyu waliin ilaalla. Bakka gara nagaan gara Digital Skill Academy'tti nagaan dhuftan. Digital Skill Academy irratti viidiyoowwan kanaan dura hojjetaman seentanii ilaaluun daawwachuu dandeessu. Like, share fi subscribe gochuu hin dagatinaa. Yoo isin fayyada ta'e hiriyoota keessanis fayyaduu waan danda'uudhaaf share godhaa. Kanaafuu guyyaa har'aa kana haala kamiin Google Maps fayyadamnee bakkee tokko deemuu akka dandeenyu gabaabumatti ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Kana ilaaluudhaaf jalqaba irratti daataan keenya yookaan Wi-Fi haa ta'u yookaan interneetii haa ta'u banaa ta'uu qaba. Daataan keenya erga banaa ta'e booddee yoo appilikeeshinii bilbila keenyaa keessatti maappiin kan jiru yoo ta'e maappii keenya bannaa. Maappiin jira taanaan maappii keenya ni bannaa jechuudha. Maappii keenya erga bannee booddee maappiin keenya bakka deemuu barbaanna. Maappii keenya kana irratti maal gochuu qabna? Lookeeshiniin keenya banaa ta'uu qaba. Lookeeshiniin keenya banaa ta'uu qaba. Yoo lookeeshiniin keenya cufaadha ta'e illee lookeeshinii keenya banuun dirqama nutti ta'a jechuudha. Lookeeshinii keenya erga bannee booddee bakka ta'e deemuudhaaf seerchii here kan jedhu kan irratti goona. Karaa biraa immoo yoo maappii appilikeeshinii isaa hin qabnu taane Google yookaan Chrome bannee Google Maps yookaan Map jennee seerchii baarii irratti iddoo seerchii goonee wayii barbaadnu irratti barbaannaa jechuudha. Kanaaf jecha maappii yoo jennee barreessines Google Map jedhee nu fida yookaan Google Map yoo jennee barreessines argaa jirtan Google Map nu fida. Google Map kana ni tuqna. Google Map erga duubnee booddee akkuma yeroo jalqabatti appilikeeshinii Map jedhu kana tuqne sana nu fida. Kanaafuu search here kan jedhu kana irratti akkuma duratti isinitti hime lookeeshiniin keenya banaa ta'uu qaba. Boolee Eerpoortiin eessa inni nama gaafachuurra Boolee Eerpoortiin eessa akka ta'e maal akka fakkaatu dursinee beekuu qabna. Namni tokko tikeettii xiyyaaraa kutattanii kaatanii Boolee Eerpoortii hattanii garatti gortan ganaa achi dhaabattanii nama gaafachuurra ofii keessanii danaa Booleen International Airportiin kun qabu Google Map keessan irraa yookaan Aerial Photo keessan irraa erga ilaaltanii booddee kallattiidhaan deemuu dandeessu. Daandii deemtan irraa garamitti akka gortan nama gaafachuu keessan bilbila harka keessan irratti qabdan qabattanii nama gaafachuurra bilbila keessan hordoftanii deemuudha jechuudha. Kanaafuu Boolee Addis Ababa International Airportii kan jedhu kana itti barreessina. Boolee Airportii jennee barreessuu dandeenya. Kanaafuu daayirekshinii kan jettu kanatu filanna. Maaf daayirekshinii bakka sanaa barbaanna. Asitti yeroo lookeeshin iddoo jedhu kanatti bakkee kaatan GPS'dhaan jalqaba bakkee kaatan select filachuu qabdu. Choose on map kan jedhu kana maappii irraa filachuu qabdu. Yookaan iddoo jirtan GPS Google Map kana gaafantan GPS'n Google Map daataan oonidha taanaan iddoo isin jirtan isiniif. Kanaafuu yeroo lookeeshin kan jedhu filatu. Kaartaa irraa ammoo yoo filuu barbaadan beekamaadha. Waan jiru amma fakkeenyaaf iddoo amma kalarii biluu kana kan qabdu samaayyaawii kan jennu kana kan qabdu hanamma iddoo kan hin jira jechuudha. Kanaafuu iddoon kun yeroo lookeeshinii yoon fudhadheera ta'e yeroo lookeeshin bakka hin jiru kana filadheera amma achi jira waan ta'eef iddocha filadheera. Kanaafuu startiin jiraan deemsa gaafa eegalu bakkee kana eegalee gara bakka deemu sanatti na geessa jechuudha. Kanaafuu daandii kana mana keenyaa kaasee konkolaataan ittiin deemuun akkaataa kanaan bifa samaayyaawii kan qabu kanaan kun daandii guddaatti bu'ee daandii kanarra deemee eessaadha kan inni geessu. Asitti filannoo daandii lama qaba. Walirraa bahee garuu dhumarra iddoo tokkotti walitti deebi'a. Asiin illee karaa gadiitiin walirraa bahee iddoo tokkotti deebi'a.
Kanaafuu Boolee International Airportiin Finfinnee jiru iddoo kanaadha jedhee natti argisiisaa jira jechuudha. Iddoo kanaadha jedhee natti argisiisa. Sagaleen dhageessan kun Eedsaawuzii kallattii kibbaarra geesseertaa, tarni leefti, tarni raayit, gooheed. Wantoonni kun gara bitaatti gorii, gara mirgaatti gorii akkas jedhame. Kun amma gara bitaatti gorii jedheetu akkuma waan deemaa jirutti akeekkachiisa kennaa deemaa jechuudha. International Airportii kana keessa akkuma argaa jirtan fakkii eeriyaal footoo irraa mul'atu akkaataa kanaan pileenii lafatti mul'atu kana akkaataa kanaan Boolee Airportii deemtanii ni argattu. Pileeniiwwan kukkufatanii lafarra jiran akkuma mul'atan kanaadha jechuudha. Daandiiwwan sarara lama wal bira jiran kun daandiitti pileeniin irra seenuu fi irra ba'uudha. Akkaataa kanaan Google Maappii fayyadamnee bakkee tokko deemuu akka dandeenyudha. Kan biraan isin amma bakka jirtan dhaabattanii jennuutii waajjira tokko deemuu barbaaddu yoo ta'e isa sila Boolee International Airportii jedhu kana gara waajjira deemuu barbaannu sanatti deebisna jechuudha. Fakkeenyaaf waajjira ta'e yoo maqaa dhoofne waajjira maaliyaa jennu kanuma mata fakkeenyaaf Adawaa jennu. Adawaa deemuu barbaadda yoo ta'e biyyaa dhuftanii Adawaa Viiktii Memooriyaalii kana tuqxu jechuudha. Adawaa tuttu Adawaa Addis Ababaa. Kanaafuu lookeeshinii ofii keessaniiti kan isin filattanii Adawaa kana istaartii yoo jettanii bakkee Adawaan jiru kallattiidhaan akkuma duratti Boolee Airportii isinitti argisiise sana Adawaallee akkuma sanatti isinii fida. Kun kallattiidhaan zuumii gootu zuumaawutii gootanii akkasittiin akka kanatti argattu. Adawaan immoo kanaadha jechuudha. Adawaan kun daandii gara jalaatii addaraashni isaa Saa'udii kana akkaataa kanatti Google Maappii fayyadamtanii bakkee barbaaddan iddoo kamiyyuu deemuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu Google Maappii fayyadamnee osoo nama tokkoon gaafatiin bakkee barbaadne iddoo kamiyyuu deemuu ni dandeenya. Akkuma kanallee Google Maappii akkamittiin sheerii akka namaaf gochuu dandeenyu akkaataa garaagaraatiin waan danda'amuuf isa kana yeroo ittaanu waliin ilaalla. Yoo jaallattan laayik, sheerii fi sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaa. Wanti isin rakkisu yoo jiraate immoo akkuma kana yaada keessan nuuf barreessaa isiniin jenna. Waan hordoftaniif galatoomaa. Dijiitaal Iskiil Akaadaamii yoo jaallattan hiriyoota keessan hundumaaf karaa teelegiraamiinis ta'e feesbuukiidhaan sooshaal miidiyaa fayyadamtan hundumaa fayyadamtanii hiriyoota keessaniif qooduu dandeessu. Obboloota keessaniifis akkasuma qooduu dandeessu. Galatoomaa ulfaadhaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaa.